Ayyaana shamaa akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa kun guyyaa haaraa kanas immoo gaaffii keessa irratti hundaa'uudhaan barnoota ajaa'ibaa sirriitti hunda keessan iyyuu kan fayyadu namoonni baay'een keessan viidiyoo kana akka daawwattanii xumurtaniin of eeggannoo barbaachisaa akka gochuutii qabdan kan jedhu irratti barnoota gaasiniif qabadheetii dhufeetiin jira jechuudha. Egaan innis maal kan jedhuu fi namoonni baay'een keessan karaa keessaa jechuudha kaameraanii kilaasa yookiin immoo kusaan ciisu keessatti akkasumas immoo naannaa shaaworii fudhadhu lafan hojii hojjedhu keessatti kaameraadhaan naa kaanii naa hordofaa jiru wanta hojjedhu hundumaa ni argu maadaamiin kiyya jettaniitu naga gaafatanii jirtu jechuudha. Sana akkamittiin ofirraatii qorachuu dandeenya yookiin immoo ofirraa dhorkina akkamittiinis kaameraa yoo dhokatee kilaasa keenya keessa yookiin immoo lafa nu ciisnu bakka garagaraadhaa hojii hojjennu keessatti yoo jiraate beekuutii dandeenya kan jedhuudhaa fi deebii kan isiniif ta'uutii danda'u baay'ee tokko kan itti gammadan isiniif qabadheetii dhufeetiin jira jechuudha. Egaan Google irra seentanii illee ispaayi kaameraa jettanii yoo sarchii gootanii gosoota hedduutu jira jechuudha. Girgiddaa saayitii keessa yookiin immoo lafa ibsaaniifu ampuulii keessa akkasumas immoo barri nuun banannee ol seennuu fi gad baanu keessatti illee bakka garagaraa nuuni hin taa'u kaameraan hin ta'a jennee shakkuutii hin dandeenye iddoo baay'ee keessa dhokatanii kan hordofan kaameroota baay'eetu jira jechuudha. Kanaafi kaameraa xixiqqoo nuun arguutii hin dandeenye kana salphaatti akkamittiin arguutii dandeenya bilbila keenya qofaa fayyadamuudhaan kan jedhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf egaa wanti isin barbaachisu appilikeeshinii tokko qofaadha. Akkuma yeroo darbe isiniif himeetii ture appilikeeshinii karaa ittiin kaameraa dhokataa baasuutii dandeenyu yookiin immoo arguutii dandeenyu kan jedhu isiniif hojjedheetiin ture. Garuu hedduun keessanis egaa karaa keessaa akkasiniif hojjetee jiru akkasinitti tolee jiru koomentii irratti naaf barreessitanii jirtu. Akkasumas immoo namni isiniif hin hojjenne akkasumas immoo iyyeetiin hujeeqee sagalee qaba appilikeeshinichi gara TV yookiin immoo iddoo garagaraatti hin geessinu calma jedheetii iyyaa. Kanaafi kan kanarra fooyyee yoo jiraate nuuf agarsiisii nuuf him jettanii waan jirtanii fi dhugaadhaa sirriidha. Appilikeeshinii guyyaa guyyaatti hedduutu ba'aati jira. Kanaaf egaa appilikeeshinii haaraa ta'e 2020 yookiin immoo bara kana keessa kan ba'e aappii haaraa baay'ee tokko isin fayyadu iddoo guddaallee kan isin jalaatiin qabannee kunoo appilikeeshinii ajaa'ibaa kana isiniif qabadheetiin dhufee jira jechuudha. Haalli itti fayyadama isaa baay'ee tokko kan salphaa fi kan duraarra fooyyaa kan ta'e kan isinitti tolu sagalee isaallee kan isin hin jenne sagalee guutummaa guutaatti kan hin qabne yoo kaameraa arge duwwaa iddoo isin shakkitanii kaameraa irra qabdan qofaa yoo kaameraan jiraate qofaa isiniif iyya yookiin immoo informationii gahaa isiniif kenna jechuudha. Egaan amma ni eegalla jechuudha. Appilikeeshinii kanas akkamitti arganna kan jedhuu fi salphaadha jechuudha. Wanti isin gootanii karaa telegiraam chaanalii kootii deemuudhaanii kunootti OTSL isaa kan jedhu na argachuutii dandeessu. Warri telegiraam chaanalii hin fayyadamne immoo viidiyoo jalaatii yookiin immoo diskiripshinii lafa jennu jechuudha. Kunootti haala kanaatiin yennaa viidiyoo koo daawwattanii barreeffama viidiyoo kootii yookiin immoo xiyya kanarraa al tokkootii fi ni tuttu jechuudha. Saniin booda kunoo haala kanaatiin isiniif baasa jechuudha. Achii booda iddoo kanarraatii aappii as tokkoon buufadhaa kan jedhu kana liinkii faana wal isiniif ta'a waan ta'eef achii booda innaas liinkii kana tuqxanii gara kanaatti isin fida. Saniin booda gaa iddoo kanarraatii salphaatti appilikeeshinii barbaadda weebsaayitii koo kanarraa afaan oromoffaan illee akka faayidaa appilikeeshinii sanaa wantoota hundusaa addanarratti yeroo hundaayyuu isiniif hin barreessa waan ta'eef dubbisuutii beekuutii dandeessu viidiyoo faana illee isiniif nan kaa'aa jechuudha weebsaayitii kiyyarraa. Kanaaf daawunlood lafa jedhu kanaal tokkootii fi innaas isin tuqxanii iddoo kanarraa immoo afaan ingiliffaa yookiin immoo afaan ingiliziidhaanii barreeffamee isiniif ta'a jechuudha. Iddoo kanarraa wantoota hundasaa informationii guutuu dubbisuutii dandeessu appilikeeshinoota hundumaa jechuudha kan guyyaa irraa qofaa miti jechuudha. Dhuma kanarratti install now kan jettu kana innaas isin tuqxaniitu bilbila keessan irratti isiniif bu'a jechuudha hordoftoota. Egaan warri appilikeeshinii kee ati nu barsiistu kana hin dhabne akkamitti buufanna jettanii fi deebii argattanii jirtu jechuudha. Egaan appilikeeshinii kanas install gootanii akka keessa seentanii ni jalqaba bifa kanaatiin isiniif baasa jechuudha. Achii booda start kan jettu al tokkootii fi ni tuqxu jechuudha. Achii booda start kan jedhu kana innaas isin tuqxanii gosa lamaan hojjeta jechuudha. Inni jalqabaan iskaanii gochuudhaan yookiin immoo kunootti bifa kanaatiin gara kaameraa jira jettanii shakkitan sanarra innaas geessanii iddoo kanarraatii ka'ee gara garanaa dhufuudhaanii isiniif guuta jechuudha. Wanti kun yoo kaameraan jiraate jechuudha. Saniin booda informationii gahaa isiniif kenna jechuudha. Milikkita garagaraa isiniif agarsiisuudhaan jechuudha. Kanatti fayyadamaa jechuu kooti miti. Lammaffaarra kan jiru kanatu isin fayyada jechuudha. Isiniin namoonni baay'een keessanis egaa kaameraa jiraachuuf dhiisuusaa salphaatti kan isin ittiin arguutii dandeessan appilikeeshinii kana fayyadamuudhaani kunootti detect infrared kaameraa kan jedhu isa lammaffaa
kanarraa al tokkootii fi ni tuqxu jechuudha. Achi booda iddoo kanarraati egaa bifa kanaatiin mallattoo iskaanii kana isiniif fiduudhaan kaameraa keessan isiniif fida jechuudha. Kunootti kaameraa bilbila keessanii isiniif oonii godha. Achi booda lafa dukkanaa ibsaa yookiin immoo ifa mana keessaa sana dhaamsitanii yoo barbaaduutiin dandeessu. Irra caalaa kan inni isiniif mul'atu yoo ifa mana keessaa dhaamsitan baay'ee tokko filatamaadha jechuudha. Achi booda maal goona kan jedhuu fi lafa kaameraan jiru sana jira jettanii lafa shakkitan, namni na hordofa jettanii lafa shakkitanii, fakkeenyaaf ampuulii jala, barrii jala, abaabolee keessa bakka garaagaraa iddoo dhodhokatoo biifee garaagaraa keessa deemtanii irra qabdu jechuudha. Achi booda innaa isin irra qabdan yoo kaameraan isin shakkitan dhugaa ta'ee jiraate yerooma sana ni iyya jechuudha. Akkasumas immoo informationii gahaa isiniif kenna iddoo kanarraati wantoota garaagaraa isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenya garaagaraa isinitti agarsiisa. Kanaaf yerooma sana daayireektii akka kaameraan sun jiru ni beektu jechuudha. Yoo kaameraan sun hin jiru ta'e oma waan isin agarsiisuu hin qabu, isin jeequu bakka barbaadan kamitti yoo qabdanii yoo kaameraan jiraate qofaa isiniif agarsiisa jechuudha. Yookiin immoo isiniif iyya jechuudha. Yerooma sana gaa bakka inni iyya sana yookiin battalan iyya sanatti kaameraan jiru sana ilaaluudhaan arguutii ni dandeessu jechuudha hordoftootiyya. Egaan appilikeeshinii kana keessaan fayyadamuudhaan kaameraa yennaa inni iyyuu yookiin immoo irratti qabeennaa kaameraan arguusaa iyyuu isinitti agarsiisuudhaaf yaaleetiin ture. Garuu kaameraa xixiqqaa sana wajjin wal fakkaatanii namoota garaagaraa ittiin hordofuun danda'amu sana argachuu waan hin dandeenyee fi dhiisee yoon arge immoo daayireektii viidiyoo waraabaa jechuudha. Kanan isinitti agarsiisu jechuudha hordoftootiyya. Egaan guyyaa irraa kana jechuudha kan isiniif qabadheetii dhufee appilikeeshinii kana immoo pileestoorii keessaatii baay'ee isaatu jira. Garuu isin wal jalaatiidha jechuudha. Kan kana fakkaatanii hojjetan appilikeeshinii foorjidii ta'an isiniif hin hojjenne baay'een isaanii waan jiranii fi liinkiin isiniif kaa'etti fayyadamaan isiniin jedha hordoftootiyya. Egaan yaada qabdan hundumaa koomentii irratti naaf barreessaa. Wanta kana isiniif fooyyessu barbaadan yookiin immoo wanta kana isiniif hojjedhu barbaadan viidiyoo gosa kamiin iyyuu koomentii irratti yoo naaf barreessitan isin gargaaruutii isiniif hojjechuutii hin danda'a isiniin jedha. Egaan yeroo itti aanuun deebinee galagarutti nagaan naaf tura. Isinan jaalladha, isinan kabajaa. Baay'ee baay'ee.